Ashama harka fuune hordoftoota peejii kanaa akkam jirtu. Adda dhimma haala yeroo irratti marii gabaabaa godhuuf deemna. Hirmaattota biyyoota adda addaa irraa as Skype'dhaan wal quunnamnee jirra. Haala yeroo biyya keenyaa irratti yeroo ammaa deemaa jiru irratti qabxiilee arfan tokko irratti marii gabaabaa godhuuf deemna. Hirmaattota jalqaba isin beeksiseet gara marii keenyaatti ceenaa. Hirmaattonni keenya Sheekh Maaruuf Abdallaa Awustiraaliyaa magaalaa Brisbane irraa. Akkasumas obbo Asnaagaa Tashoomeerkoo biyya Norway magaalaa Bergen irraa. Obbo Gaaddisaa Muummichaa isaanis Norway magaalaa Oslo irraa. Sagantaa kana kan waraabanii qindeessanii qilleensarra oolchuudhaaf qindeessaa jiran obbo Muhammad Ahmad magaalaa Neezerlaand irraa biyya Neezerlaand irraa. Anis Jamaal Waabee as magaalaa biyya Sweden magaalaa Udvalaa irraa marii kana gaggeessuuf deemna. Egaa hirmaattonni marii kana Sheekh Maaruuf hayyuu amantaa Islaamaati. Obbo Asnaaqaanis qorataa amantaa waaqeffataatii fi yeroo adda addaa qorannaa dhiyeessuudhaan kan beekamanidha. Obbo Gaaddisaa Muummichaas obbo Asnaaqaa wajjin koree gumii waaqeffannaa addunyaa miseensa ta'anii yeroo adda addaa hayyoota hojjetaa jiran jechaadha. Egaa mariin keenya kun qabxiilee armaan gadii irratti xiyyeeffata. Qabxiileen kunis yeroo torbaan darbe keessa masgiidonni naannoo Amaaraatti gubachuu isaanii kan quba qabnu ta'a. Maalidha kaayyoon masgiida kana gubuudhaa yeroo kanatti maaliif barbaachise kan jedhu irratti mari'annaa. Itti aansuudhaanis gubatiinsa masgiidota kanaa mormuudhaan hiriirri nagahaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti yeroo ammaa gaggeeffamaa jira. Kun ammoo bu'aan isaa maalidha? Akkaataa mootummaan hiriira kanattiin hoogganaa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti mari'annaa. Qabxiin keenya kan sadaffaa ammoo amantaa waaqeffannaa fi hiree waaqeffattoota naannoo Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Maal godhuu qabaadha kan jedhu irrattis marii godhuuf deemna. Maaliif sababni isaas torbaan darbe keessa hordofaan amantaa waaqeffataa tokko amrii ta'anii bakka awwaalaa dhorkatamuu isaa miidiyaa adda addaa irratti dhagahaa jirra. Kanaaf hireen uummata keenya waaqeffataadhaan maal ta'uu qaba kan jedhu irrattis marii bal'aa goona jechuudha. Dhumarrattis uummanni keenya maal godhuu qaba? Haala waliigalaatti maaltu nurraa eegama? Tarkaanfiin keenya kan fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti mari'anna jechuudha. Egaa kallattiimaan gara marii keenyaatti cehuudhaan gubannaa masgiidotaatiin wal qabatee Sheekh Maaruuf irraa eegala jechuudha. Mee Sheekh Maaruuf masgiidonni yeroo ammaa naannoo Amaaraatti gubatan magaalaa Mooxaatti gubatan kun maalidha jettu? Ka'umsi isaa maaliif yeroo ammaa gubuun barbaachise kan jedhu irratti marii isinirraa jalqabna jechuudha. Amma carraan keessani. Ayya galatooma bismillahir rahmaanir rahiim. Akka nama tokkootti dhugaadha nama hordofa amantii Islaamaatii sadarkaa hayyummaa amantii ta'uu sanillee itti hin geenne garuu akka nama muslimaa tokkotti amma tokko gaa islaamummaa irraa waan hubadhuu fi yaada kiyyaa ni kennaa. Waan sagantaa akkanaa qopheessitanii yeroo ammaa kana yeroo murteessaadhaa fi barbaachisaa birallee dabree dirqama jedhamee ilaalamu kana keessatti wanni haalli akkanaa kana qopheessuu keessaniif galatoomaadha jedha isin cufti keessanuu. Warri sagantaa kana qopheessee qindeessuuf haa ta'u warri yaada kana ammoo walitti qabnee tiniin uummata keenyaafis mataa keenyaafis hegerii keenya taborootiif taar'aatiifis jettanii itti dhimmitanis galatoomaa jedha. Akka gubiitii yoo ilaallu gubiitiin kun kuni wanni haarawa godhe waa gubatu mannoota amantii amma durallee dhagaa jirra. Haga mootummaan kun yeroo haalli jijjiiramaa kun uumame kana keessatti dhagahamaa jira. Mannoonni amantiidha kan muslimaatis ta'ee kan kiristaanaas gubate jedhameen dhageenya. Kan dhugaa ta'es mul'atus ni jira. Kan dhugaan ta'in ammoo kan dhimma itti ba'uudhaaf waan hin jirre qindeessanii dabarsanis ni jira. Ni arginaas ni dhageenyalleedha. Wanni kana adda godhe waa lama. Inni tokko halkan tokko keessatti masjiidni afurii wal bira yeroo tokko gubachuu
Sambiras dabraniitiin namoota naannoo san amantii muslimaa hordoftoota ta'an akka sabaatti ammoo warruma afaan san dubbatu aadaa san qabu isaanuma wajjin jiraatu isaanuma wajjinis mari'atu isaanuma wajjinis taa'u isaanuma wajjinis jireenyi isaanii cuftunuyyuu isaanumarraa ta'ee of laalu inni muslima ta'uu qofaaf qabeen isaatis barbadeessuu haga fakkeenyaaf mannoonni tokko itti arginu mannoota gugurdaadha kan gugubataa jiru kan arginu mannoonni akkasii sun qabeenya biyyaati malee isaan biraa taree kan nama biraati malee kan isaanii qofaayyuu miti. Kuni ka maal mul'isa waan jedhu kophaa godhee kana haala kan amma akka kophaatti nama dubbisee akka kophaa godhee silaalchisee achi duras gara masjida 31 akkas jechuu hin dhageenya. Namoonni warroonni amantiitis haa ta'u warra naannoo sanittis argamanis haa ta'u hedduun isaanii ni dubbatanii ni dhageenya wanni adda godhe kana jechuudha. Halkan tokkotti masjidni haganaa gubachuun qabeenyi uummata isaanii saamamuun maalii waan jedhamudha. Kun egaa yeroo laallu ani rakkoo amantiiti jedhee hin fudhadhu. Martinuu biyya san keessa dhalnee uummata san keessattis guddannee yeroo rakkoommaan siyaasaatii fi ol'aantummaan saboota bara Haile Sillaasee akkasii maalii jedhanis dhiibbaanis jiraatu. Dhiibba jira malee ifatti gadi bahee namni bita ol'aantummaan saba tokkootiif leellifamtu sanuyyuu bifa kana masjida gubanii yookaan akkas godhan jechuudha. Amantiin akka amantiititti wal deeggarti malee walis hin dhibdu. Akka islaamummaatti yoo ta'e amantiin islaamaa amantii kamiyyuu hin dhibdu. Namni amartinuu fedhii isaa irratti amantii ofii barbaade hordofuu ni danda'a. Rabbiinis kan jedhu diin keessatti dirquun hin jiru hin dirqamuudha jedhe. Ammas Rabbiin Quraana keessatti kan jedhu odoo garii isaaniitiin deebisuu dhabe islaamannoonti amantii sawaami'a jedhee ka warra akka kiristaanaa masaajida jedhee ka warra juushii jedhee kuni martinuu silaa huddima silaa diigamtee jedha Rabbiin wayita dubbatu Quraana keessatti garuu garii isaanii gariitti godhee wal ittisuudhaan irraa wal ittisuudha. Humnaanuu haa taatu sirnaaf seeraanuu haa taatu silaa diigamtee jedha. San jechuun maal inni ree? Bakki amantii cuftinuu akka amantii islaamaa irratti amantiifillee rakkoon qabaatu namaafillee rakkoon qabaatu. Akka fakkiitti yeroo islaamummaan jajjabaatutti gaafa biyya amma Beeyt al-Maqdis yookaan biyya Falastiin sana keessatti Masjid al-Aqsaa jedhan gaafa Khaliifaan Umar isatti kennina jedhan yeroo itti Umariin akka islaamummaa keessatti wal jibbaan hin jirreef mana amantii kiristaanaa ka warri kiristaanaa akka hajjiitti itti deemu san kootu itti nuu salaatii jedhaniin Umariin. Waka jedhu warra kiristaanaati. Ittiin salaatuu jedhee inni dide. Hammeen qalbii isaaniitti dhagame mufuun maaliif dhageenyaan itti hime ambar waan biraatiif salaatuu hin dinne akka tokkoon hin jijjiirama. Boru Umartu itti salaatu masjida ta'uu qaba jedhanii ka biraa roorisee isin irraa fudhachuun mala. Kanaaf dideedhaa jedhu. Akka amantiittis akkasi. Akka amantii kiristaanaatti illee amantiin kiristaanaa lakki akkas godhaa jedhee namatti sanduulche jedhee yaadu. Amantiin alatti waan ergaa biraatiidha jechuudha. Garuu ergaa kana keessatti rakkoo kanaaf ka balbala bane eenyuun yookaan akka namni jedhanii dhaddacha jaldeessaa ka jedhan dhageettanii jaldeessi namaaf abbaa murtii ta'eeti wayita wal himatan waan irratti wal himatan mees kennaa gamaa gamana laala jedhee irraa fuudheeti harka mirgaatiin argufee laalaa kanatu irra guddate wal qixxeessuun maal godhu irraa murachuu qaba. Wayita kana kanatti taraa kanarraallee murataa kanarraallee murataa kanarraallee murataa akkasitti keessaa baasee jedhan kun amma mootummaatu odoo mootummaan gaafa jalqaba wanni kun argamu wanni kun rakkoo mootummaati. Nageenyi biyya sanii amantii jechuun nagaa namaatiin waa walitti hidhatu. Jireenya namaatiin waa walitti hidhatu. Ammas waan isa keessaan namni dantaa mataa isaanii gegessuuf deemu. Ergama mataa isaa qabu dhimma itti ba'u.
gaariidha akkuma jettanii wanni adda isa godhaa kun namootatu walitti bu'iinsa amantaatii miti namootumatu fedhii dhuunfaa bu'aa siyaasaa argachuudhaaf gama mootummaatiinis harki keessa jira jettan gaariidha garuu wanni dhimma kana adda isa godhaa maalinni namoonni masgiida guban sun wal gahanii sirbaa turan erga gubanii booddee akka hojii gootummaa wayiitti fudhatanii akka hojii gaarii wayii hojjetanitti dhiichisaa turan halkan guutuu ibiddaan marsanii jechaadha kun wannaa kana adda isa godhamee obbo Sanaa kenna asirratti mee dhiichisuun sun maal kallattii maal agarsiisaa wanni kun akkana gammachuudhaan gubanii dhiichisuun sun waan duubaan jiru maaltu jedhattanii yaaddan isin? Ayyee galatoome hiree kana nuu kennuu keetiifi ani walumaa galatti dhiichisuu ati na gaafatte kanarraa waan jalqabe dhiichisuun tokko provocation namni akka aaree dallanee tarkaanfii wal fakkaataadhaaf kaka'u gochuudha. Ati tokko badii hojjettee badii keessanitti yoo ittiin gammaduun kee akka ijoollee wal aarsitu durii san aaree namni biraallee gara biraatti tarkaanfii kana qolatu akka deebisuuf jechuun walumaa galatti wanni kun hanqindaa'e qaamni kana qindeesse akka hubannaa kiyyaatitti biyyattii san keessatti sababii amantiitiin jeequmsa kaka'u gochuufi kun waan baay'ee irraa calaqqisaa maaliif calaqqisaa tokko amantiin musliimaa kan kalee dhufee miti amantiin kiristaanatis kan kalee dhufee miti amantiiwwan biyya san keessa jiran waaqeffataatis dur irraa jiru waan haarawa dhufee achitti amma dhaabbatee ofirraa ittisuudhaaf ofirraa gubanii miti waan achi yeroo dheeraa ture maaf har'a gubuun barbaachisee siyaasaa biyya san keessatti deemuun qaawwi garagaraa waan jiruuf qaawwa kanatti fayyadamee biyya san jeequmsatti gaggeessuu warra hedduutu kana godha jechuudha. Kanarratti mootummaan lallaafuun isaa tarkaanfiin inni fudhatu lafarraa harkifachuun isaa gadi ba'ee miidiyaadhaanis ta'ee bakkatti namoota kana hojjetan qabee seeratti dhiyeessee adabuu isaa mul'isuu dhiisuun isaa immoo uummanni seera harka isaatitti galfatee ofii akka tarkaaffii qolannaatitti deemu godha sun immoo biyya san keessatti balaa guddaa dhala. Balaan amantii waan laafaa miti. Kuni kana durallee yaalanii turan yeroo darbe akkuma yaadattan ji'a Oktoobar keessa yeroo Jawaar Mohammad deeggarsa gochuuf biyyi hiriira ba'etti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti magaalota gurguddoo keessatti gadi ba'anii manneen amantii charchii yookaan taabota gubuuf jedhanii ofumaaf namoota irratti tarkaanfii fudhachaa turan. Maaliif jennaan gubuu hedan kun immoo isaanii gubuuf deemuu argine jedhanii waan sobaatiin yaalii godhanii uummanni keenya qaroo waan ta'eefi dammaqoo waan ta'eefi waan san kaayyoo ba'eef qofatti qabatee tarkaanfii gaarii fudhachuudhaan ofirraa ittise balaatan amma immoo karaa biraatiin masgiida gubuudhaan jalqaban jechuudha. Akkuma reefu isaanuu sheemaaruuf tuqan miidiyaaleen kanarra goruudhaan miidiyaaleen immoo soba gabaasuudhaan sooshaal miidiyaa irratti ba'anii charchii biyya ambaatitti gara biyyoota ambaa keessatti gubate suuraa maxxansuudhaan charchiiwwan akka gubatan faarsaa jiru. Ammumallee waan nama gaddisiisu mooxaa magaalaa jedhamu mootummaa naannoo Amaaraa keessatti masgiidni gubatee odoo jiru warri akka isaat kun faa miidiyaan charchiitu gubatee jedhaniiti gabaasaa jiru. Kun konfiizhinii irratti konfiizhinii uumuudha. Kun yakka irratti yakka uumuudha. Wanni suni tokkoffaa gubatuun isaa amanamuu qaba. Lammata nama kana gube irratti tarkaanfii fudhachuu qabu. Ittaansee mootummaan naannoo sanii nageenya bulchiinsa ummataa nageenya ummataa fi amantii ummataa qabeenya waan tiksuu dadhabeef compensation deebisuu qaba jechuudha. Waan kana deebisee ijaaruu qaba. Kuni waan uummanni saba nama waan ta'eef amantii musliimaa waan hordofuuf odoo hin ta'in yookaan kiristaanaa qofa waan ta'eef odoo hin ta'in akka namaatitti waan ta'uu qabu jennee yaannu. Amma jechaa jiru kun allaallu mootummaan yoo ammallee taanan tarkaanfii yeroo gabaabaatti hin fudhatin biyya san keessatti rakkoo dhalaa deema. Keessattuu uummanni naannoo sanii safuu ofii eegee manneen amantii tiksuu qaba. Hanqinoonni kun hawaasa naannoo saniitirraa illee bakka adda addaatitti saamicha irratti mul'achaa jira waan ta'eef. Gaariidha. Akkuma jettan akkuma obbo Sanaa kaasan amantiin Islaamaas, amantiin Waaqeffannaas, amantiin Kiristaanaas biyya saniif haarawaa miti kan wajjin bara dheeraadhaaf jiraataa ture. Garuu amma yeroo ammaa
rakkina uumame kana akka waan amantiin lamaa wal lolanitti akka waan kiristaanaa fi islaamni wal dhabanitti fakkeessuudhaaf yaalii godhaa jiran kun bu'aa argamsiisaa hin jiru. Maaliif yoo jenne naannoo Oromiyaatti warri ennaa hiriira bahan qeerroon betekiristaana marsanii eegaa jiranii hin eegaa jiru. Kun ammoo kasaaraa siyaasaa irraan gahe jechaadha warra waan kana yaadee deemaa jiru. Mee obbo Gaaddisaan yeroo ammaa kana mormii ka gaggeessaa jiru hiriira bahanii gubaatii gaggeeffame kana ka mormaa jiran naannoo Oromiyaatti naannoleen biraa maaliif callisanii Oromiyaa keessatti maaliif mormiin hiriiraa deemaa jira? Mormii kana mootummaan akkamitti qabahaa jira ka jedhu irratti yaada akka kennitan carraa isinii kenna. Ayyee galatooma carraa kana nuu kennuu keessanii fi duraan dursa otoo mormiin kun Oromiyaa keessatti waan ta'e kanarratti kan balaaleffataa jiru Oromiyaa keessatti kan jedhu otoo hin naqine wanti kunuyyuu wanti ta'aniif maaliifi keessumaa yeroo ammaa kanatti amantii gurguddaa lamaan kana walitti buusuun wanti barbaachiseef maalinni kan jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Yeroo adda addaatti gareen tokko qaamni tokko sababa adda addaa waan uumamu keessatti jeequmsa biyya sana keessatti dhalchuudhaaf tattaaffii guddaa gochuu isaati kan arginu jechuudha. Amma karaa hundumaanuu dadhabamee isa tuquun yoo tuqamellee balaa guddaa buusuu danda'u. Karaa amantii kanaan yoo goone irra caala jeequmsi biyya sana keessatti babal'achuu danda'a jedhanii murteeffatanii waan ka'an fakkaata. Inni kunis maal inni qaamni kana godhu kun yoo asii achi ilaallu egereedhaafillee waan ofii hawwatu kan abdii kuti. Garuu yoo jeequmsi biyya sana keessatti dhalate uummanni walitti ka'ee isa sana keessa waa buufanna karaa dimookiraasiitiin karaa siyaasatiin karaa nagaatiin waa buufachuu kan hin dandeenye yoo biyyattiin jeequmsa keessa galteerra buufachuu dandeenya jedhanii warra waa karoorfatantu waan akkasii kana gochaa jira jechuudha. Ifa galaadha. Fakkeenyaaf amma naannoo Amaaraatti kan amma masginni gubachaa jiru naannoo Amaaraatti mana barumsaa ijoollee hiyyeessa mana barumsaa dhaqan mana barumsaa keessatti reebanii ajjeesanii reeffa simatamaa jira jechuudha. Inni mana barumsaa kun yoo ilaalle ijoollee Oromooti kan tarkaanfii irratti fudhataa jiran. Gaafa ijoollee Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanii Oromoo sabni guddaan kun akkuma isaanii kana godheet booda jeequmsa dhalche kan jedhudha jechuudha. Amma inni karaa mana barumsaa yuunivarsiitii keessatti godhan kana itti milkaa'uu dhabuu isaanii waan hubataniif waan isaan godhan Oromoon deebii akka isaaniitti waan deebisuu didee fi obsee dandahee waan bira darbaa jiruu fi amma immoo masgiida gubuutti deebi'ee jechuudha. Masgiida kana gaafa gubuu laala kan Oromootii fi kan Amaaraa qofaa miti kan Tigreetii fi kan Amaaraa qofaa miti kan Baataa fi kan Hadiyyaa qofaadha miti. Waan amantii kun saba hunda ilaallata jechuudha. Kanaaf jeequmsi yoo babal'atee kanatti ka'ee warri waan kana karoorfatanii jeequmsa biyyattii keessatti uumuu fi deeman kun isa guddicha kana tuqanii jechuudha. Kana eegan jedhee booda hiriirri iddoo biraatitti hin godhamne kan Oromiyaa keessatti godhameef Oromiyaa keessatti qofaadha kan godhameef kan jedhu irratti itti deebi'uudhaaf laala waan nutti agarsiisu qaba. Keessumaa silaa mormiin kun naannoo rakkoon kun itti uumame irratti bal'inaan ta'utu irra ture bal'inaan balaaleffatamutu irra ture jechuudha. Sana qofaadha miti miidiyaan amma biyyattii sana biyya alaa kana biyyattii sana akka jirutti kapitaalaayizdi ta'ee qabamee jiru irra caala kan afaan Amaaraatii fi miidiyaan naannoo Amaaraati. Miidiyaaleen kuni waan kanarratti akka waan yeroo biraa amma fakkeenyaaf waan xiqqoon tokko yoo Oromiyaa keessatti xiqqoo waa tokko ta'e mootummaadhuma dabalatee miidiyaan isaanii olola bal'aa fi sa'aatii 24 irraa haasa'u jechuudha. Dhimma kanarratti garuu callisanii bira darban. Fakkeenyaaf
gaafa Jawaar eegduu irraa kaasu eegdota isaa irraa kaasuudhaaf bahee inni miidiyaa irratti waan irra waan as deemuuf jiru bahee dubbatu Oromoon bira dhaabbate. Garuu isa sana gara biraatti jijjiiranii biyya alaa kanarraa itii 360 isaat biyya keessaallee dabalatee olola gara biraatti itti kaasaniit ummanni akka fincilu taasisan jechuudha. Ummanni lamaan akka walitti buutaas jechuudha. Inni kun laala amma waan amma masgiida gubate kana wajjiniin kan wal fakkaatu mana sagadaatitti meeshaa waraanaa galfatanii mana achitti wal gaaniit gaafa ijoolleen hiriirtee sagalee ofii dhageessistee deemtu ijoollee provoo godhanii rukutanii kara charjiitti deessu. Namni gaafa kara charjiitti deemu akkuma yeroo jedhamaa ture waraanaa fi qaraa fi waan akkasii itti ba'anii gaaga'amni hamma sanaa gahe. Isa kana irra caala ol kaasanii miidiyaan warra kanaa daranuu ol kaasanii maal godhanii akka sababa kana Jawaar sababa kana kaasuu isaatitti deeggartoonni yookaan warri Jawaar mormuu dhufe kan dubbii kana gara biraatti jijjiiranii uummata fixanii itti fudhatan jechuudha. Warri nama ajjeese kan ajjeese warra qaroo qabatanii qawwee qabatanii charchii keessa ture jechuudha. Isa kana hamma guyyaa har'aatitti guyyaatti miidiyaaleen jara kanaa gaafa gadi ba'u isa kana ol kaasanii bifa isaatiiyyuu karaa Oromootti jijjiirsisaa jiru jechuudha ofii isaanii. Kanaaf warri ofii isaaniitii gubanii deebi'anii mormii hin baane kun mallattoo kana agarsiisa jechuu barbaaditanii. Oromiyaa keessatti ammallee mormiin haa ba'u malee namni miiliyoonaan magaalota hunda keessatti ba'u keessatti bishaan hin jiksine. Waan tokko otoo hin galiin isa darbii darbe kan baay'ee nama abdii biyyattii sanaatiif illee kan taasisu charchii eegat hiriira gochaa turan jechuudha. Charchii kana irratti jarri kuni naannoo sana jiran rakkoo gara biraa uumanii warri charchii immoo garagaree akka as lolu shira akkasiif akka hojjetaa jiranidha kan dhagahamaa ture jechuudha. Ijoollee irraa kadeessaa fideen gada dhagaa kan ture. Isa kana garuu qeerroo Oromootii fi dargaggeessi Oromoo irraa tiksaat sagalee ofii dhaggeessisaa jira jechuudha. Waan kana yoo mootummaan bakka itti gochuu baate ammallee kan miidhamu warra kana godhuu fi mootummaadhuma kan agarsiisu hiriira amma darbe kanarraa Oromoon biyya ofiitii fi kaayyoo ofiitiif dhaabbachuusaa qulqullinaan dhaabbachuusaa kan agarsiisu jechuun barbaada. Akkuma isin kaaftan yeroo ammaa hiriirri mormii kan gaggeeffamaa jiru bal'inaan Oromiyaa haa ta'u malee naannolee biraa naannoo gara uummattoota kibbaattis naannoo waraabee fa'aattis naannoo jijjigaattis gaggeeffamaa jira. Garuu bal'inaan kan gaggeeffamaa jiru magaalota Oromiyaa keessa jiranittidha. Kun immoo akkuma jettan Oromoon uummata bal'aadha. Hiree biyya sanii keessatti biyya san tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu isaa mormii kana bahuudhaan agarsiisee jira. Garuu naannoon masgiidota guban kun garuu namni mormeen jiru uummanni mormeen jiru kun ammoo intenshiinii duubaan jiru agarsiisa jechaadha. Mootummaanis miidiyaanis waan kan akkaataan mootummaan itti qabees waan gaafii keessa galu jechuudha. Maaliif hojjetan gubatiinsi masgiidota kanaa karaa miidiyaa mootummaatiin himamnee garuu tarkaanfii fudhatamaa jiru jedhanii duubaan kaasan malee kan ifatti bahanii mootummaanis kan mormeen jiru. Mormiin naannoo keenyatti gaggeeffamaa jiru hiriirri bahaa jiru kun nagaan gaggeessaa jira. Qeerroon nagaan uummanni nagaan warra hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi musliimaa qeessonni isheetonni harka wal qabatanii nagahan mormii kana naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru. Mee sheemaaruuf hiriirri gaggeeffamaa jiru kun bifa nagahaatiin gaggeeffamuun isaa kun uummata Oromootiif dhaamsa akkamii qaba? Uummanni keenya nagahan sagalee isaa dhageeffachuun kun mootummaadhaaf maal dhaamsa maal dabarsaa? Mootummaanis maal godhuu qaba jettanii gabaabsitanii asirratti yaadan? Akka uummata keenyaatitti wanni jedhamu uummanni keenya heerri badaan irras turu seera isaa kakaleessa sirna gadaa kawaan maraa kabaju ilma namaatis mukas dhagas lafas margas waan maraa kabaju san ta'uu ammallee akka hin dhiisin mul'isa. Aadama san qabatee har'as
gaaf amma duras yeroo gara waggaa 4tiif qeerroo fi qarreen fincilaniitiin mirgaaf mormataa bayan bishaanis odoon jiisin namas odoon rifachiisin nagaan geegessanii nagaan mootummaa hammaata san karaa of jalaa saaquu danda'u. Ammallee wanni uummanni keenya mul'isaa jiru sanuma. Isima san mul'isaa jira. Aadam isaa takaleessaa ta irra dhufe san nama maraayyuu ammatu, ka nama maraa jaalatu, ka nama maraa kabaju. Oromoon ollaa isaan tuqu hin dhiitu. Amala akkasiin qabu Oromoon nama yoo dhufeetiin hin jedhe nama isaan ta'in ka biraa yoo dhufeetiin hin jedhe nama ambaati uumama isaatu namni kun nama ambaati abboo jabeessaa dubbisaa jedhee waliidhaamu durillee akkas qaba Oromoon. Ammas ammoo wanni Oromoon mul'isaa jiru sanuma mul'isaa jira. Akkuma isinuu jettan bahee mana amantiitis kun wayita wanni kun maataa jedhee mormus ka mormaa jiru maal saba mormaan jiru warroota badii dalagisaniif warroota duuba taa'ee itti ergeef mootummaa taa'ee waan kana laalu mormaa jira malee saba Amaaraa balaaleffataa hin jiru, saba kan balaaleffataa hin jiru, gartuu shiraa san balaaleffataa jira. Kuni waan hedduu namas boonsu. Ammas ammoo aadaan teenna takaleessaa duudhaan teenna takaleessaa tun akkasumatti itti fufuu qabdi. Garuu wanni argaa jiru maali faallaa yoo argita yoo hordoftayyuu parsantiin 2 Oromoo jechuun yookaan Oromiyaa jechuun ni danda'ama. Oromiyaa qofaa miti hiriira qaba akkuma jettan Affaarittis bayaa jira, Baniishaangulittis, Sumaalittis bayaa jira. Garuu akkamitti mul'isaa jiran har'a akka Oromoon amantii kiristaansi qaba bifa ortodoksii haa ta'u protestantis waaqeffatan amantii kaleessaatti ka Oromoo dur qabu warra san amantii san qabutu jira muslimatu jira. Amantiin kun martinuu ka isaa waan ta'eef namni kun martinuu ka isaa waan ta'eef kan inni achi qabee kan inni as qabu hin jiru. Abbaan ilma ufaa ka jibbu hin qabu. Kuni martinuu isaa ilmaan isaati Oromoodha. Garuu isaan maal akkamitti fudhataa jiran sanumaa wanni isaan itti fudhataa jiran akka biyya Amaaraa amantii kiristaanaatiif abbaa taatee amantiin cuftinuu ka Oromootillee miti, ka Amaaraatillee miti, ka Arabaatiillee miti, ka Israa'elillee miti, amantiin ka Rabbiiti, ka Waaqaati. Kuna waan isaan deemaniif ni beekna. Hiriiras ammoo ka dubbatan akka waan Oromiyaa keessa qofatti deemaa jiruuti. Garuu hiriirri kun ka ta'uu qabu namni sammuun isaa yaadu, sammuun isaa nagaa qabdu cuftinuu ka nagaa jaalatu cuftinuu ka biyya saniitiif nagaa yaadu, mataa ofiitiif nagaa yaadu, boruu ofiitiif waa hamilatu cuftinuu gabbayee mormuu qaba. Manni amantii kiristaanaa tokko yoo gubate nagaa nama maraattu booraya. Akkasitti ilaaluu qaba. Namni waaqeffataa tokko yoo miidhames nagaa nama maraattu booraya. Akkasitti ilaaluu qabna. Ka muslimaatis yoo ta'e akkasitti ilaaluu qabna. Maaliif nageenyi keenya walitti hidhaa qaba. Nama qorii takka keessaa nyaataa jiru. Qorii takka keessaa odoo nyaannu yoo anjiyaan hin cabsa jedhe yoo teettanii na laaltan waan isin nyaattan sun isiif jiraata. Jiraatu. Akkamitti nyaannu qorii takka keessaa nyaataa jirra akkamitti jiraattan. Yeroo tokko waan toltuu dalagu waamtuu dalagu irratti akka nama doonii yaabbatee dooniin tun jalaa irra qabdi. Gariin bishaan keessa ka jiru jira. Yoo warri gadi jiru ka bishaan keessa jiru suni abboon nuti ol baaneetiin bishaan barbaadu bishaan asiin nu bira jira. Asuma doonii ta'e urree bishaan asiin akka asunu dhangala'aa yoo goone asuma dhuunfne hoo jedhan. Yoo waan san isaan akka dalagan itti dhiifne maal taane nu warri gubbaa jirrus ka jala jirullee maal ta'uuf deema. Bishaan doonitti seenaa nu martinuu garagallaa jechuudha. Namni hafu hin jiru. Yoo wanni isin yaaddan kun abboo isinis galaafatee nullee galaafate jennee harka wal qabne hoo nu martinuu nagaan baanee bakkee barbaanni geenyaa nagaa jechuun waan akkasii. Itti nama doonii takka keessa jiru. Kiristaana ta'ee, Muslima ta'ee, waaqeffataa ta'ee cuftinuu doonii takkitti san keessa jira. Doonii san yoo uruu dhabne qofa nagaan galuu dandeenya. Biyyattiin sun dooniidha jechuudha. Kana namuu arguu dhabu ammoo kana gaddisiisu mootummaan taa'ee laaluun waan tokko namni taa'anii fannisanii
dhaabatanii baasuun nama dhibdii jedhan. Yoo dantaan siyaasallee ka keessa jiraatu taate namni itti rakkachuuf deemu mootummaa sani. Maali yoo nageenyi hin jiraatin guddinnis hin jiru. Jalqaballee dabatu dalagamaa jira. Warri amma akkasi dhiichise sun ofirraa ka'anii lafa hin dhiinne. Biyya mootummaan jiru keessatti, biyya seera jiru keessatti, fakkeenyaaf magaalaa Roobeetti dhiyoo ijoollee hiriira baate tumanii caccabsanii akka suurallee argaa jirtan. Nama hiriira bahe ka akkas godhuu danda'an. Ka mana amantii gubee, qabeenya namaa gubee, nama saamee ol bahee gabbayee dhiichisu. Sunni wallaalaadha jechuu dandeetta. Yeroo takka amalli namaa kun yoo wal gaheetiin hin jedhe bifa maraataa qabaachuu danda'a. Wamma namni itti qicesaniin ka'ee wanni kun maal fidaa odoo laalle akkas ta'uu danda'a. Garuu mootummaa warri of jiru haa'anii laaluu isaaniitu rakkina fidaa jira. Ammas karakkoo qabu ummataa miti. Karakkoo qabu amantii miti. Amantiin cuftinuu ka waaqaati, ka rabbiiti. Abbaa tolchellee, abbaa balleessellee, irrisellee, abbaa guutellee ka gaafatu isa waaqa, rabbiin. Ani amantii nama tokko herreguu hin danda'ani. Anti yaayu akka itti herregamu waan hin beekneef. Garuu karakkoo uumaa jiru nageenyi kun nagaa gamtaa ta'uu wallaalee numarti nuti qorii takka keessaa nyaataa jirra yookaan doonii takka keessa jirraa wallaalee qorii takkitti wal harkatti cabsinee akka itti waa nyaannu keessaa nyaannu hin jiraatu. Doonii takkitti keessa jirru ammoo urree bishaan itti galchinee akka itti nu jiraannu karaa deemnee bakka geennu hin jiraatu. Kanaafuu mootummatuyyuu rakkoo kanaaf taa'ee jalqaba irraas qabee haga ammaattu miidiyaan kun ka ala jiru waan fedhe haa dubbatu. Ka biyya keessa jiru san mootummaan tooyatee yookaan waan silaa jiru akka dhugatti dubbatanii faalallee wajjin ummataaf yoo dhiyeessan yoo san ta'uu dhaban odumaa cal'isanillee gaarii ture. Akka wanni sun hin jirretti yoo waakkatan. Masjiida asii gubateetiin hin jedhe sababni waan akkasitti jedhanii waan hin jirre tokko yoo uuman haqa dhugaa jirtu akka namni yoo micciire namatti dhagin hadhooyti. Hedduu sitti hadhaa. Kanaaf rakkoo ummataatii mitiidha. Rakkoo akkuma isin jettan namoota karaa biraatiin karaa nuti waan barbaannutti geennuun hin jiru. Karaa kana malee jedhantu kana deemsisaa jiranii akkuma jettan ijoolleellee fixan. Ka fixanillee namni boo'ee awwaalate obsee cal'ise akka nama tokkotti odoo mootummaan maaf waan kana cal'isee laalee jennee odoo aarru akka ummata keenyaatti itti gabbayee sanii jedhee nama ajjeef. Isa keessa jira gabbayee mana hin gubne qabeennan saamne ka irraa du'u awwaalatee boo'ee sadaqaa baafatee galee taa'e. Garuu wanni takkittiin waan amma deemaa jiru tokko jira isin martinuu argaa jirtan. Amaarri akka jedhanuu sabni amaara jedhan jiraachuu dhabuu duraan akka hundeetti jiraachuu dhabuu amma akka saba ta'ee akka uummataa ta'ee jiraataa jira. Har'a wanni ittiin deemaa jiru Oromoo jidduutti nu jidduutti qoodumsa fiduudhaaf akka namni amantii kiristaanaa hordofe amaara ta'ee tokko godhuutti jiran. Kuni jidduu teennatti Oromoo bifa kanaan addaan qooduuf keessatti warra amantii ortodoksii hordofan keessatti rakkoo uumuuf akkas godhuuf kanaan deemaa jiran. Tuni akka Oromootitti nuti obsallee hin qaban namni keenya walillee hin dhagaa walillee hin gorsa walillee hin gorfama garuu takkittiin jirtu wanni ammallee jabeessinee dhaamachuu qabnu uummata keenyatti. Waan godhuu qabnu dhumarratti dhaamsa nu dabarsitanii goolabdanii dhaamsa dhumarratti itti deemna jechaadha. Waan uummanni keenya godhuu qabu qabxii dhumarratti marti kennaayyuu achirratti yaada kennina. Amma wanni uummanni keenya dalage wanni dalagmees gaariidha. Garuu kun waan uummata musliimaa qofaas hin qabu, waan uummata kiristaanaa qofaas hin qabu, waan waaqeffataa qofaas hin qabu. Akka uummata biyya san jiruutitti badduu yoo argamte nu marattuu dhufti jedhanii waan namni marti nu balaaleffatamu garuu obsi uummanni keenya argamsiise gabrummaan uummanni keenya argamsiise odoo waalleen balleessin waalleen jiisin
manni amantii ka kiristaan kiyya jedhee eeggatee nagaa kiyyatu jira. Ka itti waaqeffatu santu yookaan ka rabbii isaa itti waaqeffatu santu kiyya jedhee eeggatee akkas dalaguun waan hedduu nama gammachiisu ammallee sun ittuma fufuu qabaa jedha tanuma jedhaan. Ayyee galatooma ka dhaamsa gola baalee dabarfattaniirtan jechuudha. Obbo Asnaaqeen mee asumarratti waa'ee hiriiraatii fi akkaataa mootummaan hiriira kana itti hoogganaa jiru akkaataa reakshiiniin mootummaadhaa maaliif akkana ta'e maaliif uummanni kun beeta kiristaanni akka hin gubanne akka miidhaan irra hin geenye tiksaa sheektonnii fi qeessonni harka wal qabatanii hiriira nagaa bakka gaggeessaa jiranitti iddoo adda addaatti reebichi hidhaan onni gaggeeffamaa jiruuf maalidha ejjennoon mootummaa adeemsi mootummaa kun maal agarsiisa kan jiru irratti yaada gabaabaa kennitanii kaatanii gara waaqeffannaatti ceena. Ayyee bareedaadha yaada kiyya gabaabsuu yaala maaliifii Jamaal waan saalfate fakkaata haguma barbaanne akka haasofnuuf. Kanaaf akka dhaggeeffattoonni keenya hin ifanneef yaada keenya gabaabsuuf maala yaada warreef sheekni jedhan suni hundee bu'uura dubbiiti. Innis maal inni wanni ta'aa jiru kuni lola sabaaf sabaa lola amantiif amantii ta'uu dhiisuusaa uummanni keenya hubachuu qaba. Amantiin kiristaanaa amantii musliimatirra miidhaa akka dhaqqabsitti fudhachuun qabu. Amantiin musliimaa akka kiristaanatirratti yookaan waaqeffatatirratti dhaqqabse godhee fudhachuun qabu. Maaf fudhachuun qabne namoota sammuun isaanii nagaa hin qabnetu naannoo tokkotti bu'aa siyaasaa argachuudhaaf walitti dhufanii mana amantii tokkorratti miidhaa dhaqqabsan. Kuni yakka namoonni hojjetan jechuudha. Yoo akkasitti uummanni keenya hubate waan Hojjaamitti yookaan naannoo biraatitti manni masgiidaa tokko gubateef Oromiyaa yookaan naannoo Somaaliyaa yookaan bakka biraatitti tarkaanfii san haaloo bahuudhaaf uummanni tarkaanfii fudhachuun qabu jechuudha. Maaliif namoonni naannoo biraa jiran sun namootuma akka kiyyaaf keessanii fayyaaleeyyii waan kana waan kanatti aaranii malee kiristaana isaa ta'anii musliima isaa ta'anii warra gadda qabu malee warra waan kana Hojjaamitti yookaan bakka biraatitti mooxatti dhaqqabsee miti. Isa sirriitti jala sararanii hubannoo gochuun gaariidha. Sheekolii fi qeesoliin naannoo biraa jiran harka wal qabatanii baanii wajjin hiriiran kuni. Ammas ijoolleen qeerroowwan qarreewwan charchii yookaan manneen taabotaa marsanii protection simboolii argisiisan kuni silaa hojii mootummaan hojjetan. Mootummaan waan bakka isaatii dhabameef yookaan tarkaanfii fudhatu hojii ofii hojjetu waan dhiiseef uummanni gar tokkoon mirga kiyya naa tiksa amantii koonaa kabajaa naannoo tokko tokkotti rakkoon dhalatu nurraa haa dhaabatu jedhee mootummaatti iyyataa uummata addunyaatti iyyataa karaa biraatiin immoo nageenya naannoo isaatiillee tiksa jechuudha. Kuni gaaffii mootummaan tarkaanfii fudhatu hanqina isaa uummanni keenya hubate. Kanaaf ammallee taanan naannoo Amaaraa sanitti hanqina safuuti jira. Innillee yoo maraatoliin lama sadi ka'anii taabota guban uummanni naannoo sanii gadi bahee salphina namaa kana gootan jechuu qaba malee yoo isaan sirban taa'ee dhaabatee ilaaluun qabu. Uummanni naannoo sanii magaalaa sanii hiriira bahee kun nun ilaallatu jechuu danda'uu qaba. Kuni nu hin mil'atu kana keessa hin jirru masgiida gubuu keessa hin jirru. Balaa akkanaa dhaqqabsuu keessa hin jirru jedhee waakkachuu qaba ofirraa ibsuu danda'u. Waan san afaanin waakkachuu qabu practically dhaqee dibeetillee balaaleffachuuf hin balaaleffatu taanaan keessa jira jechuudha. Kun sirriitti itti himamuu qaba. Ambiraa mootummaan ammallee tarkaanfii yeroo gabaabaatti hin fudhatu rakkinni uummanni keenyallee waan hubachuu amantiin naannoo tokkotti warri balaa kana dhaqqabse kun namoota dhuunfati malee amantii kamuu warra bakka bu'uu miti kan jedhuun hubachuu qabaa akkasittis ilaallamuu qaban jedhu. Hayyee galatooma obbo Asnaaqamee asumarratti obbo Gaaddisaan hiriirri kun nagahaan bakka gaggeeffamaa jirutti mootummaan gidduu seenee namoota reebuun kun dhaamsa maal qaba jettanii yaada gabaabaa nuu kennitanii kaatanii gara qabxii itti aanutti ceena. Haa ta'u ulfaadha dhaamsa waan gaarii jedhaniiru obbo Asnaaqanillee sheekanilleeti. Laala dubbiin keessa qabdi maaliifi
isa harka duwwaa karaa nagaa masgiida tiksaa charchii tiksaa hiriira reebuu jechuun tarii ummata Oromoo kana sodaachisuu gadi qabu sana biraa eenyudha gaala bakkitti balaani gaggeeffame masgiidni gubame naannoo Amaaraa keessa. Bakki immoo karaa nagaatiin hiriirri baamee waan kun ta'uu hin qabu egeree biyyattii tanaatiif egeree saba kanaatiif balaadha jedhanii warra hiriira ba'an irratti deebi'anii reebuu jechuun warrumti reebicha kana gaggeessu warri tika keessa jiran kuni dhaamsa lama qabaata. Tokkoffaa mootummaan hundi kunuyyuu ummanni kun jeequmsa keessa akka jiraatu. Ummanni kun jeequmsa keessa akka jiraatu tarii filannoo kara fuula duraa kanatti bu'aa qabaachuu malaalaata jedhanii waan godhan agarsiisa. Inni gara biraa immoo warri mootummaa kana keessa bifa tikaatiinis haa ta'u bifa poolisiitiinis haa ta'u warri karaa kana as keessa sagamanii jiran kuni qaama warra charchii masgiida guban kan ergama warra masgiida guban kanarraa ergama warra qaban hariiroo warra qaban fakkaata kanuman jechuun kanumatti dabaluu barbaada. Hayyee gaariidhaamee qabxii biraatti ceenaa qabxiin kunis waa'ee amantiimaa wal qabata maaliif yoo jennee yeroo ammaa kun amantiin ortodoksii naannoo Oromiyaas ta'e biyya keenya keessa jiru akkuma numarti beeknu saba tokko wal qabataa kun ammoo saba biraa irratti yeroo adda addaa dhiibbaan mul'ataa jira. Keessaayyuu uummata Oromoo irratti hordoftoota amantaa waaqeffannaa irratti hedduun isaanii yoo gara beeta kiristaanaa hin dhannee bakka awwaalaa argachuu irratti rakkoo guddaa dhiibbaa guddatu gahaa jira. Yeroo ammaa immoo namoonni amantaa ortodoksii Oromoo hundeessuufis abbootiin amantaa hedduun sochii gaggeessaa jiru. Kanas yeroo biraa marachuu dandeenya. Garuu mee har'a immoo qabxiin kaasuu barbaannu dhiyeenya kana namni amantaa waaqeffannaa hordofan tokko amrii ta'anii bakka awwaalaa dhorkatamuu isaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti dhagahaa jirra. Egaa abbaan biyyummaadhaa tokko kan mirkanaa'u namni keessaa irratti bakka awwaalaa argachuun dachiin tun yoo irra jiraanne qotannaa yoo duune immoo keessatti awwaalamnaa kun mirga uumamaan rabbi irraa arganneedha. Garuu namoonni dhufanii bataskaana maali jedhanii lafumateen irratti tolfatan kun bakka awwaalaa namoota keenya dhorkan yeroo adda addaa dhagahamaa ture. Wanni akkanaa kun kanan duras odeeffannoo adda addaan jira. Akka ammaa kun garuu nama boqatee reeffasaa dirree irra kaa'anii bakka awwaalaa dhorkanii sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Kun waan baay'ee nama yaaddessuudha. Egeree uummata keenyaa irratti jechuudha. Maaliif? Akkuma beekamu uummanni keenya amantii adda addaa hordofaa waaqeffannaan amantii jalqabaa fi uummanni hedduun hordofuudha. Miseensonni amantaa kanaas yeroo adda addaa dhiibbaan adda addaa karaa mootummaatiin irra gahaa jira. Asirratti basnaaqaan mee hireen hordoftoota amantaa waaqeffannaa biyya keenyaa maalidha? Keessaayyuu bakka waaqeffannaa argachuu, waajjira argachuu, uummata isaanii mobilaayiz gochuu irratti hireen jiru maal fakkaataa bakka awwaalaa dhabuu kanaan wal qabatee mee maaltu hojjetamuu qabaas maaltu jiras yaada walii galaa akka nu kennitan carraa isinii kenna. Galatoome egaan waa'ee amantii biyya sanitti walumaa galatti yoo ilaalle mootummaan amantii akka meeshaa itti fayyadama. Bara durirraa hoo ilaaltan bara Minilik biyya san qabaturraa jalqabee amantii qabatanii dhufan jechuudha. Amantii kiristaanaa kana akka amantii mootummaa amantiiwwan biraa immoo akka hin barbaachifnetti fudhatamaa ture jechuudha. Tokkoffaa amantiin ortodoksii kun akka biyya san bulchutti ilaalamaa ture. Amantii islaamaallee dhiibbaa guddaa irratti godhanii waaqeffataa immoo guutuutti balleessan. Waggoota dheeraadhaaf waaqeffataa ta'uun akka yakkaatitti fudhatamaa ture. As dhiyeenya bara wayyaaneen dhufe kana keessa waaqeffataa hayyamni kennamee fi xiqqoo ishee akka socho'u ta'ee seenaan isaa dheeraadha. Garuu dhumarratti maal godhanii inni immoo sochii abaa'ooti isa jedhuun walitti qabsiisanii kompiliitilii dhoowwanii asmaa'essa kana waggaa 7-8 dura yeroo jalqabaatiif seeran biyya Itoophiyaa keessatti ati waaqeffataa taatee waldaa kee galmeessisuu dandeessaa. Waldaaleen illee galmaan.
Kana falmachuudhaaf biyya alaa kanatti gurmoofnee gumii waaqeffannaa addunyaa dhaabnee socho'aa turre. Amma immoo biyya keessatti yeroo hayyamame kana immoo warra biyyaa wajjin ta'uudhaan re-institute gochuudhaaf yaalii adda addaa gochaa jirra. Gaafii keetitti deebi'uudhaaf mootummaan yakka gurguddaa hojjeta amantii ilaalchise. Tokko amantii tokko kan kaan caalu fakkeessee dhiyeessuun kaan caalchisuuf yaaluun uummata hedduutti akka jeequmsi gochuudha. Amantii waaqeffataa bakka dhoowwattee iddoo awwaalchaa dhoowwattee iddoo galmasaarraa fudhattee diigdee dhoowwattee amantii ortodoksiitiif immoo mirga caalaa yoo kennitu uummataaf uummata walitti buusuu jechuudha. Kun yakka mataan isaa. Kana maaliifan akkana jedhaa? Mootummaan amma jiru har'a jiru mootummaan Abiy Ahmad Ali kuni amantii ortodoksii waan wal dhabee tureef bara dheeraadhaaf Ameerikaa dhaqeet Phaaphaasota fuudhee galee yaadattan waggaa darbe. Kuni namni martuu itti gammade waan gaarii godhe namni kuni amantii wallolellee walitti araarsee jennee nu martuu waan positive ilaalla. Haa ta'u malee yeroo masan nu warri waaqeffattoota biyya keessatti dhiibbaa hammana hin jedhamne nurra gahaa jira. Iddoo awwaalchaa hin qabnu warra ortodoksiitirraa bitanna laala. Naannoo Burraayyuutitti qabatamaadhaan kan jiru iddoo awwaalchaa taabota ortodoksiitirraa nama tokko birrii Itoophiyaa 40,000 bitanii awwaallatan. Lafa Oromoo Waaqayyo sinitti argisiisu. Qe'ee Oromoo tokkotti kun waan kijibaa miti waan qabatamaan kafalanii awwaalaniif Burraayyuu Finfinnee cinaatti 40,000 birrii Itoophiyaa kafalanii ortodoksiirraa lafuma abbaa ofii deebisanii bitatan lafa taakkuu takkatti namni awwaalamu san jechuudha. Yakka hammana ga'u yoo hojjetamu yakkoota akkanaaf kana fakkaatan kana mootummaadhaaf qaaman dhaqnee ibsuudhaaf gaafii dhiyeessineef. Gaafii xalayaadhaan yeroo obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture waggaa darbe ji'a September keessa dhaqnee xalayaa waajjira isaatitti galchinee Muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif xalayaa galchinee qaamanillee namatti erginee isin dubbifnee rakkoo waaqeffataa isin ibsina. Rakkoon kun rakkoo bu'uuraa biyya san keessa jiru. Amantiin keenya handigdan caalaa har'allee immoo dhiibbaa guddaa nurra gahaa jira. Lafa warra keenyaa alagaarraa bitannee itti awwaalamuu hin qabnu mirga qabna. Yookaan achumarraa sharafaa nuu kenna. Yookaan keenya kophaatti nuu kennaan jedhu isin gaafanna jennaan nu dubbisuu didan. Completely. Nama moo sareen nu dubbisallee nuun hin jedhu. Egaan kun karaa adda addaatiin waldaaleen biyya san keessatti galmaan gaafii adda addaa dhiyeessaa turan. Amma Ada'aa Bargaatitti akkuma reefa ati kaafte ana Ada'aa Bargaa keessatti waldaa waaqeffannaatiin jira. Yeroo dheeraadhaaf iddoo awwaalchaa nuu kenna jedhanii gaafachaa turanii deebii dhabanii amma kaleessa yoo gaafatamu bulchaan Ada'aa Bargaa maal jedhee deebii kenna BBC afaan Oromootirratti lakkiin homtuun hin gaafanne amma achi garuu sirreessinaafi jedha. Abiyyi yeroo Jarman dhufe waggaa darbe ani qaaman Jarman dhaqeen ture gaafii barreeffamaan akka gaafatamu kennanne keessaa waaqeffannaan iddoo awwaalchaa dhabe kun akka nuu sirraa'u maal goota jennee gaafii gaafanne ani odeeffannoo kanan qabu fuulduraaf garuu itti yaada sekondii 2-3-4 haasa'ee bira darbe waan san bira kute dhaga'uun barbaadu. Kun egaa odoo nu socho'uu baanne gaafachuu baanne dhugaadha. Maaliif amantiin kun waggaa 150 ol waan dhoowwamee tureef biyya san keessatti seenan labsamee waan dhoowwamee tureef garuu har'uma bakka mirgi amantii hin jira jedhame kanatti yeroo nuyi iyyannee gaafannu deebii nu dhoowwachaa karaa biraatiin immoo lakki quban qabnu jedhan maaliif seerri mirga waan nu kennu. Akka duratti ka'ettu iddoo awwaalchaa kana akka meeshaatti itti fayyadaman. Maal jechuudha? Meeshaa jechuun namni tokko amantii isaatiif kabajaan waaqeffataan yoo iddoo awwaalchaa argate amantii isaa kanatti bula. Yookaan odoon jaalatin mana ortodoksii dhaqee awwaalcha barbaaduu qofaaf mana ortodoksii dhaqa jechuudha. Kuni warri ortodoksii harka mootummaa keessan dhiibbaa amantii irratti bulchan jechuudha. Warra ortodoksii yoo jedhu han Oromoon laallatu. Warra Abashaa aadaaf amantii ofii aadaaf duudhaa ofii amantii ortodoksii san keessan Oromoo irratti dhiibbaa gochaa jirantu kana hojjetaa. Kuni gadda guddaadha. Asitti dabalataan sanitti hin dhiifne waan isin gaddisiisu. Samari madarbe kana keessa oosan yeroo biyya Itoophiyaatti Finfinneetti konferansii isaa qopheeffate dhaqee qorannaa qopheessee dhiyeessan ture biyya sanitti. Ilaa mirgi waaqeffannaa biyya san keessatti yoon deebi'in rakkoo gurguddaat as deema.
san keessa cuufan an dhiyeesse akkasinitti dheeranne yoon isinii cuuffe miidhaa waaqeffataa jechuun kan waaqeffattoota har'aa qofaa miti. Kaleessa Oromoon hunduu waaqeffataa waan tureef Islaama har'a ta'ullee kiristaana ta'ullee seenaaf duudhaa warra isaaniiti. Kanaaf hunda keenyaa laallata. Fakkeenyaaf irreechi kaaleendarii biyya san keessaa nuuf haa galu. Waggaa waggaadhaan akka guyyaa kabaja ayyaana akkuma guyyaa ayyaanota ortodoksii fi musliimaa kanatti kaalendariidhaan kabajaa argatu. Kana dura miidhaa mootummoonni adda addaa biyya san keessa jiran miidhaa guddaa nurraan gahaa turanii. Amantii kana diiganii turanii. Amma immoo akka kiisitti deebisanii galma keenya akka nu ijaaran seeran. Mootummaan kun kiisii akka godhu gaafannee turre waaqeffannaan galma iddoo awwaalchaa kabajaadhaan akka argatu. Ammas immoo waajiraalee mootummaa keessatti waaqeffannaan akka tajaajila kennu. Fakkeenyaaf ta'e waajira poolisiititti akkasumas namni tokko filame yeroo nama kakuu galchan akka aadaaf duudhaa Oromoo kaleetitti yoo itti fayyadaman amantiin kunis hin guddataa biyya sanillee hin fayyadaa. Oromoon immoo amantii isaa kana waan hundaa caalaa akka gadaa kaleetitti akka duudhaa kaleetitti waan kabajuuf badii tokkoyyuu hojjetu yoo amantii kanaan kaksiisanii. Kuni bu'aa guddaa qaba. Araara, safuu, laguu, nageenya biyya sanii eeguu keessatti waaqeffannaa biratti guduunfan duudhaa Oromoo waan hafee jiruuf kuni akka biyya sanitti tajaajila kennu jennee gaafanne. Nama moo sareetu dubbatellee nuun hin jenne. Waan nama gaddisiisu tokko dubbadheen xumuraa. Yeroon ani oosa irratti Finfinneetti kana dhiyeessu miidiyaaleen Oromoon qabu hunduu live dabarsaa turan sagantaa oosaa sana. Yeroon ani waa'ee waaqeffataa kaasu live sagantaa darbu san guutuu isaa cufanii ta'an. Yeroon ani xumuru immoo live itti deebi'an. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaaleen Oromoon qabu hunduu ageenas waaqeffataadha waan jedhe soba miti. Kun qabatamaadhaan yeroo adda addaa seeranillee gaafannee turre. OBN anti waa'ee waaqeffataa kaasuun barbaadu. OMN yeroo takka hin kaasaa garuu sodaa amantii biraa ta'ee sodaa maalii akka ta'e hin beekuun danda'u. Waa'ee waaqeffataa dubbachuun barbaadan nama gaddisiisa. OBS sagalee lama gaafii na gaafate waa'een ani achirratti dhiyeesse san bariisaasaa maal jechuufani yakkuudhaaf odoon ta'in akka irraa baratan gaazexeessitoonni keenya irraa barachuu qaban. Waa'ee waaqeffannaa amantii waaqeffannaa leellisuu odoon taane seenaaf duudhaa Oromoo kan hin halamne hana lagaanuu cufuu dadhabee har'a deemee irreechi faa gadaan faa yuuneeskottuu galmaa'e kana isa haaluu jechuudha waaqeffannaa dhiibuu miidiyaarraa jechuun. Inni kun akka miidiyaan illee akka barumsa argatu akka dammaqu akka kanarratti hojjetu jechuudha sanitti dheeressa dhiifama nan xumura. Waaqeffataan kun akka aadaatti qabannee jira. Aadaa fi amantiin waliin deemaa beekamaadha. Kanarratti waan xiyyeeffannaa guddaa qabu waan irratti hojjetamuu qabudha. Kun waan ajandaa guddaadha. Yeroo biraatiif irra mari'annee irratti hojjechuu waan nurra jirudha. Galatooma Abbasnaaqee waan bal'aa nu kaaftanii mee obbo Gaaddisaanis koree gumii addunyaa miseensa taatanii Abbasnaaqa wajjin hojii adda addaa hojjechaa jirtanii obbo waan Abbasnaaqaan kaasan irratti ta'ee waan dabalataan asirratti waan tokko akkuma jettan barbaanne gabaabsitanii jechaadha. Akkuma ni kaase silaa gaaffii Oromoon gaafataa ture sanatuyyuu deebi'uu qabayyuu jechuu kooti. Laala kan Oromoo tana cinaatti dhiisaniiti amma fakkeen sila obbo Asnaaqan kaasanii jiru. Warra waldaa amantii ortodoksii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan waggaa bara dheeraadhaaf gargar ba'e biyyatti deebisanii araarsanii karaa nagaatiin biyya isaanii keessatti jiran. Kan Oromoo garuu kan biyya keessa jiru kan bara dheeraa irratti qabsaa'aa ture bakka kufe maqaa musaatiyyuu kaasaa hin jiranii jechuudha. Isa kana amma rakkoo kan ta'e tuyi otoo gaaffii ilmaan Oromoo gaafataa turan sana deebisanii amantiin waaqeffannaatis kanuma keessa deebii argata. Oromoonis bakka awwaalchaa dhabee har'a reeffi ala hin bulu ture jechuudha. Cufaayyuu gaafa fincila biyya keessatti godhamaa ture sana amantiin waaqeffannaa illee jiraachuu baatu. Bakka adda addaatti yoo eebbi godhamu yoo waan adda addaa gaggeeffamu abbootiin gadaa waamamanii eebbisaa turanii jechuudha. Amma isa sanallee gadi buusan.
amma innillee hamma kanaan dura hangaafa guyyaa fincilaa sana godhamaa ture gadi buusanii jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Ammallee hacuuccaan Oromoo irra jiru. Ammallee Oromoon kan gaafataa ture sana deebisuu irraa duubatti deebisaa jiraachuudha kan arganii jechuudha. Kanaaf amma kan manguddoo kanaa bakka awwaalchaa dhoowwachuun Oromoon akka amantii isaa kan akka duubatti deebi'ee akka hin kakaafne dhaloonni keessumaa waan yeroo ammaa kana dhaloonni ammaa kun akkuma jirutti amantii waaqeffannaa kana gaggeeffataa jira jechuudha. Uummanni kun bakka awwaalchaa gaafa dhabuu sanarraa akka duubatti deebi'u taasisaa jechuudha. Inni kun biyya sana keessatti waan ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf amma biyya amma keessa jiru kanatti namni yoo du'u amantii waaqeffannaa haa ta'uu kan musliimaa haa ta'uu kan kiristaanaa haa ta'uu bakki awwaalchaa rakkoon qabu. Achuma bataskaana sana cinaatti yookaan waluma bakkuma tokkotti awwaalu jechuudha. Kan biyya sanaa garuu abbaan lafaa abbaan biyya bakka itti awwaalamu dhabee dhoowwamaa jira jechuudha. Abbaan qe'ee inni kun waan akka malee nama gaddisiisuudha. Isa kana Oromoon ammallee irra deebi'ee fincila itti dhaabe sanarraa ka'ee gaaffiisa bakka itti dhaabe sanarraa ka'ee hamma mirga ofii kabachiifatutti salphinni akka kana qe'ee abbaa Oromootirraa hin fagaatu jechuudha. Kanaaf itti yaaduudha barbaachisaa. Mootummaan kunillee yoo egeree isaatiif kan yaadu yoo taate waan amma gochaa jiru kana dhiibbaa Oromoo dhiibaa jiru kana salphina Oromoo qe'ee abbaa Oromootitti dhufaa jiru kanarraa ufee ga'uun akka isarra jechuudha kan jechuu barbaadu galatoomne. Hayyee gaariidha. Qabxii mariin keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Akkuma isin jettan kabaja ofii abbamatu eeggata jechaadha. Kanaaf uummanni keenya bara dheeraaf haa tureera. Qabsoon inni gaggeessaa tures deebii bifa adda addaatiin argataa jiru. Kun ammoo deebii waan tokko boruuf hin jenne jechaadha. Maaliif uummanni kun waaqeffannaan kun hundee uummata bal'aa irratti hundaa'ee jira. Uummanni bal'aan kun mirga karaa waaqeffannaatiin argatu kana yoo adda hin argatini waan borutti beellama qabamuu miti. Kanaaf manguddoo nama amrii ta'anii bakka awwaalchaa dhaban kun fakkeenya guddaa fi ka'umsa guddaadha jechaadha. Gaaffii uummanni keenya gaafatu hatattamaan deebii kan argachuu malu ta'uu kan nutti agarsiisu jechaadha. Egaa marii keenya addaa osoo hin goolabin dura yaada xummaamee uummanni keenya maal godhuu qabaa kallattiin fuula duraa gama hundaan fakkeenyaaf amantiidhaan wal qabatee jeequmsi yeroo adda addaa ka'aatu jira. Amantiidhaan uummanni keenya gaaffiin inni gaafate deebi'aa hin jiru. Yeroo adda addaa uummata keenya provoke wanni godhan ka'amaa jira. Kanaaf uummanni keenya waan tuttuqaa isarratti aggamamaa jiru kana bifa kamiin handle godhee bifa kamiin itti fufuu qabaa. Fuulduratti maal fakkaata akkamiin itti deemuu qabna kan jedhu dhaamsa dhumaa irratti jirra jechaadha. Kanaaf obbaasnaa keenya gabaabsitanii kallattii fuulduraa maal godhuu qabna kan jedhu akka yaadamuu kennitan carraa isinii kenna ammas. Galatoomii carraa naa kennuu keetii fi kan xumuraa cuunfinu duratti jecha lamaan tokko anan itti dabalu waa'ee iddoo awwaalchaa kana ilaalchisee. Tokko yeroo baay'ee mootummaa suni maal waaqataa nuun kennine nuun gaafanne an jedhu tokko waaqata. Uummanni Oromoo waaqeffataan akka jiru hin beekan. Staatistiksii biyyaa irratti galmaa'ee jira. Namni akkuma amantiin musliimaa kiristaanaa jiru waaqeffataanis akka jiru beekamaadha. Bulchiinsi magaalaa yookaan bulchiinsi aanaa yookaan ganda tokko waaqeffataa eega qabaate iddoo amantii dursee qopheessuutu isarraa eegama. Biyya nu keessa jirru kana biyya Noorweetitti gaafa amantii taanee galmoofnerraa qabee iddoo awwaalchaa akka nu malu waan beekaniif nu qopheessanii koottaa iddoo kana laalladhaa wanni isin sirnatti godhatan jiraayi nuun jedhan. Amma amantiin garaagaraa dura sirna godhata rituals iddoo san eebbifachuudhaaf. Yoo iddoo awwaalchaa keessan wanni eebbistan dursitanii faa jiraatillee koottaa laalladhaa lafa keessan nuun jedhan. Magaalota adda addaa keessa amantii keenya warra amantii waaqeffataa warra hordofu bakka jiru hundatti automatically bulchiinsi dhimma awwaalchaaf bakka awwaalchaa bulchuuf quunnamne nama amantii keenya laallatu rabbiin fidin yoo ta'e bakkatti kennamaaf jechuudha. Akkuma reefu obbo Gaaddisaan kaayyuu bakki awwaalchaa kan walooti.
addumaan qoodan. Amantii maraafu. Charchiin kan dhuunfatii, charchii keessa kan dhuunfatii, masgiinni keessa kan dhuunfatii, haa ta'u malee iddoon awwaalchaa common place jira biyyoota alaa kana. Biyya keenyallee amantiin isaan dur balleessa waan deebi'eef hiikkootti godhanii iddoo awwaalchaa kennuufin murteessadha. Uummanni salphina kana ofirraa dhooguudhaaf tarkaanfii haga fudhatu eeguun irra hin jiru mootummaan kun. Kanarratti kuni bakka awwaalchaa dhabuu jechuun du'aan qixxee waan ta'eef kanarratti mootummaan oolee odoon buleen tarkaanfii fudhatee ajaja qajeelfama haga gandaatitti kennee automatically iddoon awwaalchaa akka qophaa'u gochuutu irraa eegama. Kan biraa tokko reef akkuma obbo Gaaddisaan tuqeeyyuu waaqeffannaa qabsoo hedduudhaan walgahii fi bakka adda addaatitti eebbumaafillee carraa arganne. Biyya keessattis biyya alaatittis. Yeroo ammaa kana garuu ishii dhoowwanii biyyuma alaa kanatti illee walgahiillee gaggeessan amantii musliimaaf kiristaanaa yaamanii waaqeffataa keessaa gatuun baratame amma waggaa darbe kan waggaa tokko kan akka haaratitti. Kunillee fooyya'uu qaba. Amantiin wal kabajee wal qixxee ilaallamee amantiin kaleessaa hangafti amantii hundaa waaqeffataan yaamamuutu irra jira. Ittaansuudhaan biyya keessatti mootummaan konferansii nageenyaa gaggeessa. Abbootiin amantii walgahii godhan konferansii godhan workshooppii godhan jedhee miidiyaan ogurra nu duuchuu dhagaa oolla. Achi keessaa hangafti amantii Oromoo waaqeffataan iyyaamamu. Durii abbootii gadaa yaamanii eebba keessatti akka waaqeffataa bakka bu'u gochaa turan. Amma ishiyyuu dhiisanii jiru. Abbootiin gadaa abbootii gadaati an amantii maraa wal qixxeeti. Waaqeffataa bakka hin bu'an. Waaqeffataan seeraan yaamamee affeeramee eebbisuu dhimma amantii irratti yaada kennu sagalee kennuudhaaf carraa argachuu qaba. Kan biraa akkuma biyyaatitti gaafii na gaafatteef walumaa galatti amantii akka meeshaa godhachuuf mootummaan an fayyadamu kana dhaabuu qaba. Uummanni keenyallee dammaqee amantii garaagaraatiin harka wal qabatee wal cina dhaabatee yookaan musliimaatu qabu akka kan ofiitti waaqeffataaf kiristaannis adoodee yoo waaqeffataan tuqamu musliimniif kiristaannis adoodee yoo kan immoo kiristaanas tuqame akkasumatti musliimaaf waaqeffataan wal cinaa hundi dhaabatanii dhiibbaa kara mootummaaf saboota addaatirraa garee miidhaa durii deebisuu xaaru kana ofirraa waloodhaan yoo qolatan nageenyi biyya sanii hin eeggamu. Yookaan tokkichumti miidhamee tokkichumti yoo faccifachuu seene gara walitti bu'iinsa amantiitti jijjiirrata jechuudha. Kanaaf sabni keenya duudhaa qabaa, laguu qabaa, safuu qabaa, aadaa gadaa ititaa kan kalee of keessaa qaba. Kanatti fayyadamee garee isa jeequudhaaf amantii fi waan adda addaatitti fayyadamee walitti isa buusuu barbaadu kana irra aanuu danda'uu qaba jedha. Galatooma. Hayyee obbo Asnaaqaa Tashoomee Irkoo yaada goolabbii nu kennitaniif baay'ee galatoomaa. Obbo Gaaddisaanis mee dhumarratti yaada goolabbiinsaa wanni hafe jira yoo jettan dhaamsa gabaabaa dabarsitanii waltajjii kenna akka xumuru ta'a jechaadha. Haa ta'u yaadni qabu keessumaa uummata Oromootii fi dhaamsi ani qabu tokko qabsoota bakkee kanaan ga'ee jira. Qabsoon bakkee kana ga'e kun karamitti akka deemaa jiru waan argaa jirru jechuudha. Waanuma miidiyaa kanarra deemaa jiru, waanuma mootummaan illee gadi ba'ee afaan hin dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon gaaffii isaa kaleessaa sana jabeessee waan namaati miti amma kan gaafataa ture qe'ee namaa hookaa ganda namaa hookaa waan namaa fudhachuudha fidu. Waan isaati jechuudha. Fakkeenyaaf ayyaana irreechaa irratti irreessi akkamitti sadarkaa kana akka ga'e namuyyuu hin beeku. Gaafa jalqabaa namni irratti reebamaa mootummaan irratti ajjeesaa didee irreessa kana sadarkaa kanaan ga'e jechuudha ayyaana irreessa. Kanaaf ammas waan kaleessa dhabe sana qabsoo isaatiin kan deeffachuun isarra jiraatu qabsoo isaatiin bakka kaleessa dhaabbate sanarraa kaasee gaaffii gaafataa ture san haga deebiin isaa deebi'uufitti qabsoo isaa itti fufuutu isarra jiraata. Waan kana laala nama amma kan qe'ee isaa dhufetu bakka awwaalcha isaa isa dhowwataa jira. Lafa isaarratti qe'ee isaarratti. Inni garuu laga cehee dhufee irratti awwaalamaa jira.
irratti awwaalamu miti irratti qananiyaa ittiin jiraachaa jira. Fakkeenyaaf silaamaa akkuma boosnaa kan kaase awwaalcha nama tokko awwaaluudhaaf kuma afurtama bakka awwaalchaa bitachuu jechuun inni gurguru kun eenyu? Lafa eenyutu gurgura? Eenyutti gurgura? Inni kun seenaadhuma saba kamii keessattiyyuu salphina. Kanaaf Oromoon amma otoo cinaa hin ilaalin bitaa mirga otoo hin ilaalin ofii isaatiif qabsaa'ee waan qabsaa'eef sana lafa kaawwatee seera itti godhatee ittiin buluu haga danda'utti qabsoosaa itti fufuudha qaba. Jedhaa kanumaan dhaamsa dabarsa galatooma ulfaadha. Galatooma akkuma jettan gaaffiin uummata Oromoodhaa hundee irraa yoo deebi'e malee wanni gaggabaabduun akka kennaatti kennamtu tun deebii hundee irraa ta'e hin deebiftu kun qabsoo guddaa gaafata. Ammas uummanni biyya keessa jirus waan kana tole jedhee fudhatee jiru yeroo adda addaa akkuma agarru kana bifa adda addaatiin gaaffii ka'aa jira. Egaa mariin keenya kaadhaa asumaan goolabuuf deemna. Hirmaattonni marii kanaa Sheemaaruuf Abdallaa Awustiraaliyaa magaalaa Brisbeen irraa, obbo Asnaaqaa Tashoomaa Erkoo biyya Noorwee magaalaa Bergen irraa, obbo Gaaddisaa Muummicha Noorwee magaalaa Oslo irraa, Muhammad Ahmad magaalaa biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdam irraa, anis Jamaal Swiidin magaalaa Udbaalaa irraa mariin addaaf qopheessine kanumaan goolamna. Waan hordofaniif galatooma. Sabaa'if maltiimiidiyaa baay'ee galatoomii ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna.